Maqaan koo Anjelikaa Elizaabeet Zobraa yeroo ta'u, mucaa ganna 18 lammii Ikwaador. Yeroo ammaa barattuu kolleejjiiti. Mucaa ganna 12 yeroon ture Kiristoos Yesuusiin fayyisaa lubbuu koo godhee fudhadheen ture. Ta'ullee barumsa koo yeroon hordofaa turetti amantiin koo jireenya hiriyoota koo waliin qabu duukaa waan wal simatu natti hin fakkaanneef Gooftaa irraa dugda duubatti deebi'e. Gooftaa irraas nan fagaadhe. Sana booda yeroon mucaa ganna 17 ta'uu eebila 28 gara Gooftaatti deebi'ee cubbamtuu ta'uu koo amanuudhaan cubbuu koo hundumaa naaf dhiisi. Maqaa koos galmee jireenyaa irratti naaf caafi. Akka mucaa keettis na simadhu. Na geeddari jechuudhaan laphee koo irraa Gooftaa kadhadhe. Haa ta'u malee yeroo sanarraas jalqabee jijjiirama jireenya koo irratti eegeen arganne. Wanti adda ta'e yoo jiraate gara waldaa kiristaanaatti deddeebi'u ture. Garuu yeroon macaafa qulqulluu dubbisuu fi kadhachuu jalqabutti jijjiirama jireenya koo irratti arguun jalqabe. Kun akka kanaatti osoo jiruu kadhatni soomaa fi sagadaa guyyaa 13 ture irratti affeerraan naaf godhamee anis affeerraa sana fudhadhe. Gooftaa ko, na wajjin jiraachuu kee akkan baruuf milikkita na agarsiisi jechuudhaan Gooftaan gaafadhe. Gooftaanis raajii Ermiyaas boqonnaa 33 lakkoofsa 3 irra isa jiru natti argisiise. Kutaan sunis akkas jedha. Inni na kadhadhu ani siif nan dhaga'a. Wanta guddaa ati qortee bira ga'uu hin dandeenye sitti nan hima jedha. Gooftaanis jabina naaf kennee sagalee isaa dhaga'uu shaakaluus nan jalqabe. Yeroo darbii caalaatti shaakala addaa keessan seene. Hafuurri qulqulluunis akka hiriyaa gaariitti na jabeessuu fi na jajjabeessuu jalqabe. Ji'a muddee keessas hojjetaan wangeelaa gara mana koo dhufee Waaqayyo si haa eebbisu jedhee erga xiqqoo naaf kadhatee akkas naan jedhe. Waaqayyo waan guddaa sitti agarsiisuu fiitii qophaa'i. Itti fufees Waaqayyo mootummaa Waaqayyoo fi Si'ool sitti agarsiisa naan jedhe. Tajaajiltoonnis dhufuudhaan wajjin kadhachuu jalqabne. Maatii koo waliinis tokkummaadhaan Waaqayyoon kadhachuu jalqabne. Haala kana keessa osoon jiruus wantoota uumama gararraa ta'an arguun jalqabe. Samiin banamee ergamoonni 2 yeroo isaan bu'an nan arge. Isan argis warra na waliin jiranitti nan hime. Isaanis ergamoonni 2 kun maaliif akka dhufan gaafadhu naan jedhan. Sana boodas ergamoonni 2 inni tokko gara bitaa koo inni kan biraan gara mirga koo dhaabatan. Anis ilaaluun jalqabe. Yeroon qaamaan isaan argu dhedheeroo fi babbareedoo ibsuudhaaf kan rakkisan miidhagina kan qaban kochoowwan baay'ee bareedu qabu akka warqee kan calaqqisu miidhagina qajeelummaa fi qajeelummaa kan ibsu uffata godhataniiru. Anis as maal gochaa jirtu jechuudhaan nan gaafadhe. Isaanis gara koo ilaalanii seeqaa kan ergamaniif dhimma raawwannu qabna. Kan ergamneef dhimma raawwannu qabna. Mootummaan Waaqayyoo fi Si'ool maal akka fakkaatu agarsiisuuf naan jedhan. Anis gaariidha. Ani arguu kanan barbaadu Si'ool osoo hin taane mootummaa Waaqayyootiin jedheen. Homaa soonaaf hin deebisiin cal jedhanii turan. Anis hafuura kadhataa keessa ta'uu koo ittuman fufe. Hafuurri qulqulluun aantee gaarii hundumaa kan namaaf ibsu iddoo hundumaa kan jirudha. Ergamoonni ani arge kan bareedan simboo kan qabani. Hafuurri qulqulluun garuu ergamootan arge gararraatti kan jaallatamudha. Sagalee isaanan dhagaa jaalalaanis kan guutame. Akkasis naan jedhe. Amma asii wajjiniin hin jira naan jedhe. Kun akka kanaatti osoo jiruu mana barumsaa kootii gara manaatti osoo deebi'aa jiruu mana ga'uudhaaf tarkaanfiin 15 hafee sagalee akkas jedhuun dhagee. Har'a waan duutuuf qophaa'i kan jedhu ture. Kanas kan natti dubbate hafuura qulqulluu akka ture nan beeka. Yeroon mana gahus tajaajilaan sun qophoofteettaa har'a sa'aatii 4tti Gooftaan si fudhata naan jedhee sagaleen dhagee sana naaf mirkaneesse. Anis iddoon jirutti raajeeffadhee nafe. Baay'ees rifadhee sodaadhee dhaabadhe. Yeroo sanattis tajaajilichi sodaan kun akka si gadhiisuuf maqaa Iyyesuusiin hin kadhanna jedhee yeroo kadhannaa jalqabnetti sodaan sun na gadhiisee qooda isaas gammachuun natti dhaga'ame.
yeroon du'us wanti gaariin akka na qunnamu natti dhagahamuu jalqabe. Obboloota koo waliinis kadhachuutti itti fufne. Yeroo sa'a 3 ta'ettis Gooftaan zayita dibaa kan jedhu sagaleen dhufe. Zayita dibanii yeroo naa kadhatanittis ibsuu kan hin dandeenye wanti akka calaqqisaa samii irraa na golboobe. Warri na bira turanis harka isaanii anarra kaa'uu hin dandeenye. Harka koo irra kaa'uu yeroo yaalu humni tokko na dhiiba ture. Hundumti keenyallee rifeensa mataa ishee irraa kaasee hanga qeensa miila isheetti humna samii irraatiin golboobamtee waan turteef eenyu illee ishee tuquu hin dandeenye. Wanti na ajaa'ibsiisus kanadha. Sana boodas hafuura baafachuu hin dandeenye. Hafuurri koos waan na duraa fudhatameen ta'ee natti dhagahamuu jalqabe. Garaa koos na dhukkubuu jalqabe. Akkasuma laphee koo walumaa gala qaama koo hundumaatti miira jabaatu natti dhagahama ture. Humni naaf hafees hin turre. Gooftaadhaanis akka na jabeessuuf nan kadhadhe. Akka na hin dhiisnes nan gaafadhe. Ol jedhees ija foon kootiin osoo hin taane ija hafuuraa kootiin samiin yeroo banamuu fi ergamoonni yeroo deddeebi'an nan ilaale. Miiliyoonaan ergamoota lakkaa'aman yeroo deddeebi'anis natti argama. Ifti isaanis aduurra dachaa 10,000 caala. Qabni harka keenyaan dhaabbachiisuuf yaalle garuu hin dandeenye. Anjeelikaan jechuu kan dandeesse naaf kadhadhaa qofadha. Sana boodas hafuura baafachuu dhaabde. Ni diriirtees. Hafuurri koo fi foon koo yeroo gargar ba'an natti dhagahamaa ture. Dhukkubichi baay'ee hamaa ture. Foon koos lafa irratti diriiree ture. Manni ani keessa tures ergamootaan guutamee ture. Aduu irra ifa dachaa 10,000 qabu ture. Namoota naannoo koorraa kadhataan turan dubbisuuf nan yaale garuu nan dhaga'an. Gooftaa koo kana wantan baachuu danda'u miti jechaa osoo hin jiruu sagalee bareedaa saniin hafuurri qulqulluun akkas jedhee natti dubbate. Ani Waaqa kee Jehoovaadha. Hin sodaatiin, isan kakuu siif galee sitti agarsiisuuf dhufeera. Ka'i. Mirga kees qabee kan si jiraachisu ana. Ka'i. Hin sodaatiin naan jedhe. Anis iddoon jilbeenfadhee foon koo lafatti ilaalaa gara foon koottis deebi'uudhaaf hawwuu koo keessaa ka'ee miila kootiin deddeebi'uun jalqabe. Ergamoonnis mul'inatti natti argamuu jalqaban. Ifti guddaanis calaqqisuu jalqabe. Ificha yeroon argettis sodaan na gadhiisee sokkoon isaa natti dhagahame. Itti fufees nama baay'ee dheeraa fi bareedaa arguu koo ittiin fufe. Ifa guddaa irraa kan ka'es bifa fuula isaa arguu hin dandeenye. Rifeensi isaas baay'ee adii akka cabbiis calaqqisaa gooftaa gooftotaa mootii moototaa barreeffama jedhu mudhii isaatti hidhamee jira. Gara miila isaas yeroon ilaalutti warqee calaqqisaa irraa kophee miila isaatti godhateera. Harka isaas gara kootti diriirsee amma Si'ool sitti agarsiisuuf naan jedhe. Gara namootaattis deebitee Si'ool dhugaa akka ta'e dhugaa baata. Ulfina koos sitti nan agarsiisa naan jedhe. Ani dhugaadha. Ulfinni koos kan mul'atudha. Mucaa ko hin sodaatiin naan jedhe. Anis gooftaa ko kanan barbaadu mootummaa Waaqayyoo malee ilaaluu kanan barbaadu mootummaa Waaqayyoo malee Si'ool ilaaluu hin barbaaduun jedheen. Gooftaanis deebisee Si'ool iddoo sodaachisaadha. Garuu ana achitti si wajjiniin nan ta'a. Iddoo sanattis qofaattis hin dhiisu. Kanas kanan godhu Si'ool akka jiruu fi waa'een Si'ool inni himamu tapha waan isaanitti fakkaatuuf hin sodaatan. Gara ulfina kootti warra galan caalaatti warri gara Si'ool dhaqan baay'eedha. Kanas osoo naan jedhuu yeroo maddii isaarraan imimmaan bu'u natti argame. Gooftaa koo maaliif boossaan jedheen. Innis mucaa ko baay'een firdii jala waan jiraniif ani kanan sitti agarsiisus gara isaaniitti deebitee isa argite hundumaa akka itti himtuuf naan jedhe. Yeroo kana naan jechaa turettis lafti nun dhaabbannu nu jalatti raafamuu jalqabe. Iddoo dhaabbannee jirrurraa gara lafaatti yeroon gad ilaalu boolla guddaa dukkana callabbaa kan ta'e tokko nan arge. Yeroo sanattis gooftaa koo gara sanaa dhaquu hin barbaaduun jedheen. Innis mucaa ko hin sodaatiin naan jedhe.
Achiinis libsuu ijaa keessatti ariitiidhaan gadi bu'uu jalqabne. Dukkana sodaachisaa keessa sagalee namoota baay'een dhaga'e. Ho'oolaan har'aa kan kee gogaan koo akka gubu ta'ee natti dhagahamaa ture. Gooftaa koo dhiifama naaf godhi, gara iddoo kanaa seenuu hin danda'uun jedheen. Sana boodas foolii badaa kan qabu wanti ajaa'ibaan natti dhagahamuu jalqabe. Mucaa ko, gara iddoo sanaa dhaqxee ilaaluun dirqamaa fi barbaachisaadha naan jedhe. Anis maaliif jedheen isa gaafadhe. Innis dhalli namaa badaa akka jiru dhugaa isaa akka itti himtuufi. Namootni muraasti qofti gara ulfinaatti seenaa fi namootni danuun itti faradamaa fi firdii jala akka jiran akka itti himtuufi naan jedhe. Boo'aa natti dubbachaa waliin adeemaa turre. Haa ta'u malee yeroo inni sagaleedhaan natti dubbatu ani immoo hafuuraan jabaachaan ture. Karaa boolla fakkaatu keessa darbinee gara dhumaa yeroo geenyu kuufama abiddaan arge. Gooftaadhaanis hadaraa gooftaa koo gara iddoo sanaa dhaquu hin barbaadun jedheen. Gooftaanis waraqaa adii kan qabu galmee warqee irraa hojjetame naaf laatee kanan arge hundumaa kanan irratti caafu, kanan ilaale hundumaas kanan irratti galmeessu galmee naaf laate. Tole caafuu nan danda'a. Garuu kanan argu kun baay'ee ulfaataadha. Lubbuun baay'ee as keessatti dhiphifamaa jiru. Bobaan abiddichaas baay'ee kan nama sodaachisudha gooftaa. Lafa kanaa na baasiin jedheen. Inni sammallee mucaa ko, iddoo sana yoom geenye? Homaas hin argine ni baana naan jettaa? Naan jedhe. Gooftaa waliinis gara qililleetti osoo bu'aa jirruu bu'aa gooftaa deemuu hin barbaadu osoon jechaa jiru. Innis deemuun koo barbaachisaa akka ta'e osoo natti himaa jiru hafuurota hamoota baay'ee kan sodaachisan arguun jalqabe. Baay'ee gurguddaa fi xixiqqaa akkasumas giddu galeessa hafuurota gosa hundumaatu jira. Akki ittis ibsuun kan nama rakkisu akkatti isaan deddeebi'an waliin akka hojjetan nan arge. Harka isaaniittis waan tokko qabataniiru. Gooftaadhaanis wanti isaan qabatan maaliif dhoo kan isaan akka kanaatti fiigan jedhee nan gaafadhe. Innis yeroon akka isaanitti dhumeef yeroon gabaabaan akka isaan hafe waan beekaniif dhala namaa addatti immoo saba koo balleessuufi. Kanattis fufee akkas naan jedhe. Harka isaaniitti kan qabatan xiyya. Seexanni tokkoon isaa maqaa mataa isaa qaba. Maqaa sanaanis xiyya qabataniin dhala namaa balleessuudhaan gara kanaa fidu. Kaayyoon isaaniis kana gara iddoo kanaatti dabaluudha. Gara biyya lafaas dhaquudhaan dhala namaa dogongorsiisuun gara adaba bara baraa kanatti gatu. Gooftaanis baay'isee boo'aa gara iddoo tokkoo na geesse. Achis dargaggeessi tokko iddoo itti gubatu gara kutaa hidhaa isaatti adeemne. Kutaa hidhaa garaa garaatu jira. Kutoota kanattis lakkoofsi itti kennameera. Irrattis caafamee jira. Garuu lakkoofsonni kun duubaa gara fuulduraatti waan barreeffaman waan fakkaataniif hin beekaman. Dargaggeessa tokkos nan arge. Adda isaa irratti lakkoofsi 666 itti caafamee finyoo gurraacha jabaa ta'een hidhameera. Gara gooftaas ilaalaa, gooftaa na maari, cubbuu koos naaf dhiisi, asii na baasi hadaraa jechaa bu'a. Gooftaanis amma barfateera. Baay'ee barfateera. Carraa isaas siif laadheera. Ati garuu hin deebine. Qalbii hin jijjiirranne. Anis gooftaadhaan, gooftaa maaliif gara kana isa fiddee jennaan? Namni kun dhugaa isaa sagalee Waaqayyoo irraa beeka ture. Garuu dhimma dhabuudhaan gara machii fi hashiishaa deeme. Gooftaanis balleessaa isaa irraa akka deebi'uuf itti himaa akka turee fi deebi'uu akka hin dandeenye natti hime. Karaa Waaqayyoo irras bu'uu hin barbaanne. Gooftaanis si'a baay'ee akeekkachiisaa ture. Gooftaanis mucaa ko, sagalee koo hin dhageessu yoo ta'e sagaleen koo sitti farada. Sagalee inni kan koo ta'e guyyaa dhumaa sitti farada. Yeroo sanatti dargaggeessi sun boo'uu jalqabe. Boo'ichis akka biyya lafaa irratti boonyu miti. Baay'ee kan hadhaa'ee fi jabaadha.
Gooftaanis iddoo kana namaaf hin qopheessine. Cubbuu irraa kan keessa achiis darbee cubbuu isaaniif dhiifama cubbuu argachuu dhabuurraa seexanaa fi ergamoota isaaniif gara qophaa'etti seenu. Gara ulfinaattis namoota galanirra warri gara kana dhufan ni baay'atu. Mucaako, dhala namaa hundumaa du'a kana oolchuuf ofii koo dabarsee kenne. Gara du'a bara baraa fi gara firdii bara baraatti akka hin galleef jaalalaaf araaran qaburraa kan ka'e lubbuu koo laadhe. Gooftaanis baay'ee gaddee ture. Gadda isaas nan ilaale. Gooftaan lubbuu isaa dhala namaa hundumaaf laatee jireenyi namaa yeroo akka kanaan xumuramu dhugaatti nama gaddisiisa. Gooftaa koo, garuu lafa kanatti namni ani beeku ni jiraataa jechuudhaan Gooftaan gaafadhe. Innis gara kutaa hidhaa fakkaatan garaa garaatti na geesse. Achittis dubartii tokkoon arge. Baay'ee osoo dhiphachaa jirtuu raammonis fuula ishee osoo nyaachaa jiranii nan ilaale. Hafuuronni hamoonis yeroo xiyya qaama isheetti darbatan nan arge. Kun hundumtuu yeroo ta'u, Gooftaa na maari, naaf dhiisi, lafa kanaas na baasi, daqiiqaa tokkollee jechaa iyyiti turte. Namootni biyya lafaa irra jiran gara iddoo kanaa yeroo seenan seexanaa fi ergamoota isaaf gammachuu guddaadha. Ni kolfu, ni qoosu, galataa fi waaqeffannaa mootummaa dukkanaaf dhiyeessu. Gooftaanis akkas naan jedhe, warra lubbuudhaan jiran qofaatu carraa qaba. Kun akka kanaatti osoo jiruu maatii koo keessaa nama tokkoon arge. Isheenis akaakilee koo turte. Gooftaa, akaakileen koo as keessaa maal hojjetti? Akka si beektu beeka ture, maaloo natti himin jedheen. Gooftaanis yeroo lubbuudhaan jirtu dhiifama waan hin gooneef naan jedhe. Namni namaaf hin dhiisne dhiifama cubbuu inni sin argatu naan jedhe. Mucaako, kana akka beektu nan barbaada. Namoonni as jiran baay'een warra dhiifama hin goonedha. Akkan isaaniif dhiisuuf isaanis dhiifama gochuu qabu ture. Ammas gara namoota adeemtee dhiifama akka godhan, caalaatti namootni waldaa kiristaanaa keessa jiran dhiifama akka godhan itti himi. Namni tokko keessa isaatti dhiifama gochuu dhiisuu, dheekkamsi, qiimiin, ijaa bahuun yoo keessa jiraate gara iddoo kanaa galuu danda'a. Akaakileen koo sunis kuufama ibiddaan haguugamtee turte. Achi keessa teessee maqaa Gooftaa ni arrabsiti turte. Namootni ishee waliin jiran kan biraan illee gochaa wal fakkaataa raawwatu. Maqaa Waaqa isaanis ni arrabsu turan. Iddoo lubbuuwwan dhala namaa dhiphifaman sana dhiisnee darbine. Yeroo Gooftaa wajjin darbinus namootni baay'een kan biroon kuufama abiddaa keessaa harka isaanii diriirsanii, Gooftaa nu fayyisi, as keessaas nu baasi jechaa iyyu turan. Warri kaan immoo Gooftaa arrabsu turan. Gooftaanis osoo homaa hin jedhiin amma homaa gochuufi waan hin dandeenyeef baay'een gadda jedhe. Kanaaf iyyuu warra lubbuudhaan jiran qofaatu carraa qaba. Warra jiran, warra hin duune, carraa qalbii jijjiirrannaa kan qaban isaan qofa naan jedhe. Darbinis dubartii tokko arginee, isheenis ibiddaan haguugamtee Gooftaadhaan, maaloo Gooftaa, as keessaa na baasi osoo jettu argine. Gooftaanis gara ishee na agarsiisaa, mucaako, dubartiin ibiddaan haguugamtee jirtu sun Saliinaadha naan jedhe. Itti dhiyaachaas yeroo deemnu isheenis guddistee iyyaa, Gooftaa koo na maari, naaf dhiisi, iddoo kanaas na baasi jechaa kadhatti. Gooftaanis gara ishee ilaalaa, barfateera, baay'ee barfateera jedheen. Yeroo na argitu gara kootti garagaltii, hadaraa yeroo deebitu kan argite hundumaa dhaqii itti himi. Hadaraa kee gara kanaa akka hin dhufne, sirba koos akka hin dhaggeeffanne naan jette. Anis maaliif jedheen gaafadhe. Achi taa'anii yeroo sirba koo dhaggeeffatan asii dhiphina koo baay'isu. Isaanis sirba koo dhaggeeffachaa gara iddoo kanaa dhufu naan jette. Maaloo Si'ool dhugaa akka ta'e itti himi jettee osoo natti haasa'aa jirtuu hafuuronni hamoon xiyya fagoo ta'anii itti darbachaa waraanu turan. Achi ammas sagalee ishee ol kaastee, maaloo Gooftaa, as keessaa na baasi jechaa iyyiti. Gooftaanis barfateera jechuun deebiseef.
Yeroo dhiyoo boodas iddoo sirbitoonni firdiidhaan galan nan ilaale. Sirbitoonni sirba isaaniin yoo itti fufan qalbii jijjiirrachuudhaan yoo deebi'uu didan gara iddoo kanaa galuun isaaniin oolu. Kanas osoo jechaa jiruu sagaleen guddaan tokko fagoodhaa ni dhagahama ture. Kunis sagalee hafuurota hamaa fi bokkaa ture. Anis isan lafarratti beeku bokkaa akkuma duraanatti fakkaatee ture. Warri giimii ibiddichaa keessa jiranii fi fiigaa gara bokkichaa adeeman. Iddoo sana taa'anii gooftaa fagootti arganii waan turaniif gooftaa maaloo nu maari lafa kanaas nu baasi jedhanii ni iyyu turan. Seexanoonnis itti kolfaa fi itti ga'iisaa abiddi baay'achaa fi danoomaa raammoonis waloraa fi baay'achaa yeroo deeman nan arge. Edaa inni ani bokkaasee kuufama abiddaa akka ta'e nan hubadhe. Kana ilaalaa hafuuronni hamoon kun mootummaa keeti. Kanati bara baraan irratti mootu jechaa mootummaa dukkanaaf yeroo waaqeffannaa dhiyeessan nan arge. Gooftaadhaanis kun maali jedhee yeroon gaafadhu kun gatii namoota qalbii hin geeddaranneeti naan jedhe. Achiis gooftaan gara nama beekamaa tokko na geesse. Anis duratti yeroon hiriyoota koo waliin gara waldaa kiristaanaa deemu namootan waldaa keessatti argu hundinuu gara mootummaa waaqayyoo deemu jedheen yaada ture. Tajaajilaan hundus yeroo du'an gara jannataa waan deeman natti fakkaata ture. Kun garuu raawwatee dogongora ture. Daagmaawii Joon Pool yeroo du'an hiriyootni koo fi namootni ani beeku hundumtuu gara mootummaa waaqayyoo akka galan natti himu turan. Miidiyaaleen baay'ee lubbuun isaanii nagaadhaan gara jannataa akka deemte ni gabaasu turan. Kana hundaa amaneen ture. Garuu akka tasaa abidda boba'uu keessaa nama tokko fuulleetti nan arge. Innis Daagmaawii Joon Pooldha. Gooftaanis mucaa koo namni ati ilaalaa jirtu kun Daagmaawii Joon Pooldha. Namni kun gara iddoo kanaa kan dhufe qalbii waan hin jijjiirranneef. Anis gooftaadhaan namni kun sagalee waaqayyoo nama lallabudha. Maaliif gara kanaa dhufe jedhee nan gaafadhe. Namni ejju, waaqolii tolfamaa waaqessu, qarshii jaallatu, namni sobaan gara mootummaa kootti hin galu naan jedhe. Anis gooftaa isa kana beeka, garuu namni kun sagalee kee namoota baay'ee barsiisaa ture. Akkamiin gara kanaa dhufuu danda'e jedheen gaafadhe. Mucaa ko namni kun baay'ee dubbachuu danda'a, garuu guutummaattii fi dhugaa hundumaan dubbanne. Dhugaa yoo beeke illee qarshii waan jaallateef waa'ee karaa fayyinaa dhugaa hin barsiisne. Dubbii sagalee waaqayyoo irra jiru hundumtuu dhugaa akka ta'ee fi firdiin akka jiru iddoon adabaa Si'ool akka ta'ee fi iddoon boqonnaa jannataa akka ta'e dhugaa hin baane. Gooftaanis yeroo kana dubbatu Phaaphaasichatti boofti guddaan morma isaatti marameen arge. Anis yeroon kana arge gooftaa maaloo isa gargaarin jedheen. Innis maaloo gooftaa aadaraa na gargaari naaf dhiisi natti araarami yeroo qalbii jijjiirrannaas akkan qabaadhutti gara lafaatti na deebisi jedheen. Gooftaanis iddoon kun akka jiru dhugaatti ni beekta ture. Amma garuu barfateera, baay'ee barfateera jedheen. Gooftaan yaa mucaa koo seenaa nama kanaa ammas nagarsiisa jedhee waan akka iskiriinii sinimaa fakkaatu. Namni kun akkamiin seera amantaa namoota baay'ee waliin akka raawwatuu fi waaqolii tolfamaa akkatti waaqessan natti agarsiise. Mucaa ko warri kun hundumtuu waaqolii tolfamaa waaqessu. Ana malee eenyuyyuu fayyuu hin danda'u. Waaqolii tolfamaa waaqessuun nama hin fayyisu. Kanaafiyyuu namootatti ani cubbuu akkan jibbuu fi cubbamaa akkan jaalladhu itti himi. Gara koottis akka deebi'an namoota hundumaas akkan jaalladhu itti himi. Gooftaan osoo kana natti himaa jiruu namni kun qarshii baay'eedhaan, jireenya qeenxeedhaan, jireenya ejjummaa fi gaala mootummaa akkamiin akka jiraachaa ture na agarsiise. Namni ejju, qarshii jaallatu, waaqolii tolfamaa waaqessu, mootummaa kootti matumaa galuu hin danda'u. Kun kanan sitti agarsiisaa jiru Phaaphaasota baay'een, tajaajiltoota baay'een raawwatamaa kan jiru, raawwatamaa kan tureef kan raawwatamudha naan jedhe. Gara namootaas deemtee yeroon qalbii jijjiirrannaa amma akka ta'e itti himi naan jedhe.
Achis gara iddoo biraa na geesse. Namootni baay'een akkamiin gara Si'ool dhufaa akka jiran sittan agarsiisa naan jedhe. Achis gara boolla guddaatti na geesse. Namootni baay'een rifeensa mataa isaanii hamma qeensa miila isaaniitti sansalataan hidhamanii uffata gurraachaan haguugamanii na agarsiise. Mucaa koo ilaali, warri iddoo sanatti argitaa jirtu raawwatanii warra na hin beekne, dugda isaaniittis ba'an baatan ba'aa cubbuudha. Yeroo deebitu ba'aa isaanii irratti akka gataniif akka boqotan itti himi naan jedhe. Ani cubbuu hundumaa akkan dhiisu, harka koos bal'isee warra gara koo dhufan akkan simu itti himi. Kanaafis gara koo akka dhufan itti himi naan jedhe. Achis maatii koo nan arge. Eeyyee mucaa ko, namootni daandii Si'ool irra akka jiranii fi warri biroon isaan dudduuba irraan gara Si'ool dhufaa akka jiran itti himi naan jedhe. Siin akka dhagaa eegumsaatti akkan si filadhe itti himi. Kanan si filadhees dhugaa hundumaa akka isaanitti himtuuf naan jedhe. Kan argite hundumaa deemtee itti himuu qabda. Isa kana yoo itti himuu baatte dhiigni namoota sirra jiraata. Garuu ati deemtee itti himtee isaan gara koo dhufuu yoo baataniif deebi'uu yoo baatan ati itti hin gaafatamtu naan jedhe. Achis namootni baay'een ni dhufu. Akka namicha seexanaa Michael Jackson namootni baay'een kana hin amanan garuu dhugaadha. Michael Jackson beekamtii kana argachuuf seexana waliin walii galtee mallatteesse. Kakuus gale. Sochiin inni caalaatti ittiin beekamuu fi waltajjii irratti mucucaachaa kan sirbu Si'oolitti hafuuronni hamoonni sochii wal fakkaataa kana gochaa ittiin nama dhiphisan. Gooftaanis Michael Jackson erga du'ee booda lubbuun isaa abiddaan osoo dhiphatu na agarsiise. Yeroo kana na argisiisu baay'iseen boo'e. Namni tokko Si'ool keessatti osoo dhiphifamuu ilaaluun baay'ee kan nama gaddisiisu. Inni dhiphina guddaa irraa kan ka'e mararamee iyye ture. Egaa lafa irra jiraatee sirba isaa kan dhaga'u akkamiin kiyyoo seexanaatti akka galuu fi Si'ool akka seenu tilmaamuun ulfaataa miti. Garuu obboloota koo maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin kun hin ta'u. Gooftaan kan nama fayyisuuf jireenya bara baraa kan namaaf laatudha. Seexanni namoota akkasii fayyadamuun namoota miidhuu barbaada. Mucaa ko, akkasumallee namootni ana beekanis gara iddoo kanaa ni dhufu. Kun akkamiin ta'a? Isaanis eenyu fa'i jechuun nan gaafadhe. Gooftaanis karaa koorraa kan fagaatan, kan deebi'anii fi jireenya wal makaa warra jiraatanidha. Namoonni kun sibiilaan harkii fi miilli isaanii hidhamee deemsa irra osoo jiranii na agarsiise. Uffannaan isaaniis adda ture. Uffata gurraachaa fi adii kan moofa'ee fi kan tarsee uffatanii arge. Mucaa ko ilaali, warri kun karaa koorraa warreen fagaatanii fi ana gananii warra deebi'anii naan jedhe. Ani namoota akkasiif hin dhufu. Kanan dhufus mudaa malee qajeelummaatti, qulqullummaatti warra naa foo'aman warra naa jiraataniif naan jedhe. Gara iddoo isaanii duriitti akka deebi'an itti himi. Firoota koo baay'een achitti arge. Gooftaanis deebitee akka isaan eegaa jiruu fi ba'aa isaanii irratti akka gataniif akkan isaan boqochiisu itti himi naan jedhe. Boohaas namootni hundumtuu karaa badiisaarra akka jiran firoota keettis akka deebi'an itti himi naan jedhe. Namootni baay'een si hin fudhatan, ani garuu dhugaa baatuu keessa dhugaadha. Ani si hin dhiisu, raawwadhees si hin gatu. Garuu ta'ullee si amanuu yoo baatanis dhugaa isaa itti himi. Ani si wajjini. Namootni akkamiin gara Si'ool akka galan sittan agarsiisa jedhee gara boolla tokkos na geesse. Achittis namootni kumaatamaan lakkaa'aman akkamiin gara Si'ool akka dhaqan nan arge. Nama 1,000 yookiin nama 2,000 miti. Lubbuu akka cirracha galaanaa baay'atanidha. Sekoondii tokko tokkoonitti akka cirracha galaanaa hammaaramee gatamutti lubbuuwwan gara Si'oolitti adda citiinsa malee namu. Mucaa ko, dhalli namaa akka argaa jirtu kanatti badaa jira naan jedhe. Boohaas dhalli namaa akka kanaatti yeroo badu baay'ee na gaddisiisa naan jedhe.
Hafuuronni hamoonnis lafa kanatti walitti qabamu. Maaliif jedhees yeroon gaafadhu gara biyya lafaa deemanii akkamiin dhala namaa kiyyeessuu akka danda'an marii godhu. Waltajjii iccitawaa gochaa jiru. Teessuma baay'ees nan arge. Yeroo sanatti Gooftaan bifoota seexanaa hundumaa na argisiise. Mucaa ko, amma kan walitti qabaman tajaajiltoota koo maatii isaanii akkamiin akka balleessuu danda'an karoora baasaa jiru. Tajaajiltoota wangeelaa, mishinarootaa fi warra na beekan hundumaa balleessuuf. Mucaa ko, balleessuu barbaadu. Hundi isaanii xiyya qabataniiru. Achiis hafuuronni kun seeqaa koottaa haa deemnu, dhaqnee haa balleessinu waliin jedhan. Gooftaanis deemtee isaanii wajjin akkan jiru hadaraa itti himinaan jedhe. Seexanaafis karaa akka hin laanne, seexanni akka leenca saafelaa kan liqimsu barbaaduuti naan jedhe. Garuu qulqullichi leencichi Yihuudaa hunda kan danda'u Iyyesuusidha. Mucaa ko, addatti tajaajiltoota koo balleessuu barbaadu. Maaliif tajaajiltoota waldaa kiristaanaa qofa yeroon jedhuun isaan kun itti gaafatamummaa lubbuu kuma baay'ee waan qabataniif, hoolota isaas Gooftaan warra tiksootatti waan laateef. Warri tajaajiltoonni yookiin tiksoonni yoo badan, hoolonni akka isaan waliin badan duubattis akka deebi'aniif irbaata Si'ool akka ta'an seexanni beeka. Kanaafiyyuu gara tajaajiltoota koo deemtee dhugaa isaa akka himan itti himi. Kanan itti himee fi itti agarsiise hundumaas haa lallaban. Battala sanattis gara iddoo tokkoo na geesse. Waan tokko natti agarsiise. Gooftaadhaanis maalidha Gooftaan jedheen. Kun iddoo itti daa'imman argamanidha naan jedhe. Gooftaa, daa'imman iddoo kana maaliif ijoolleen gara koo haa dhufan hin dhoowwinaa, mootummaa Waaqaa kan isaaniiti hin jenne? Eeyyee mucaa ko, gara koo warra dhufan hin dhorkine, dhugumattis kan isaaniiti. Achiis Gooftaan mucaa waggaa 8 abiddaan utuu dhiphifamaa jiruu na argisiise. Gooftaa koo na maari, na baasi, as keessa taa'uu hin barbaadu. Iddoo kana Reekomboziin, Beenteen, Pookemaan, Deeraamaan, hafuurota hamoota gosa hundumaatu jira. Gooftaa koo, maaliif mucaan kun as keessa seenee jennaan? Gooftaanis mucaan kun gara dhiphinaa kanaatti akkamiin akka seenuu danda'e na argisiisuu jalqabe. Mucaan kun foddaa TV irra taa'ee yeroo fiilmii kaartoonii daawwatu na argisiise. Mucaa ko, fiilmiin kaartoonii fi fiilmooliin biroon yookiin immoo TV irraan fiilmiin ijoollee guyyaa guyyaan darban seexanni meeshaa waraanaa badiisaa godhee kan ijoollee ittiin balleessu. Mucaa ko, kun akkamitti akka ta'u ilaali naan jedhe. Mucaan kun akkam ilma didaa fi kan hin ajajamne, abbaan isaas yeroo ajaju qodaa itti darbachuu fi akka isa hin dhageenye natti argisiise. Achi akka kanaa godhee osoo fiiguu konkolaataan isa dhahee gara Si'ool kana akka dhufe na argisiise. Gooftaanis mucaan kun akkam akka dhiphifamaa jiru ilaalee, mucaa ko, yeroo deebitu maatiitti ijoollee isaanii akka adabaniif, akka qixaaxan, akka sagalee koottis akka guddisan itti himinaan jedhe. Sagaleen koo dhugaadha. Akka sagalee kootti isaan adabuu qabu. Yoo malees rukutuudhaan adabanii guddisuu qabu. Mucaa ko, fiilmii seexana ta'e kanaan ijoolleen baay'een gara kana dhufaniiru. Maaliif sababa fiilmiin yeroon jedhu, sababni isaa fiilmoonni kun ilmaan didaa kan hin ajajamne, jibbaaf lolaaf kan hojjetaman waan ta'eef ijoolleen gara hojii kanaatti akka isaan dhufan isaan godha. Hafuurri hamaan sunis isa fiilmiidhaan argan gara hojiitti akka geeddaran isaan godha. Garuu ijoolleedhaan yeroon jedhuun Gooftaan jiraachuu mootummaa Waaqayyoo fi Si'ool barraan filannoo isaaniitiin gara kana dhufu naan jedhe. Waa'ee Si'ool kana duwwaa osoo hin taane waan baay'ee jechuun ni danda'ama. Garuu amma mucaa ko, qulqulloota saba koof isan qopheesse sin agarsiisa naan jedhe. Achiis boolla gadi fagoo sana keessaa baanee gara iddoo tokkoo na geesse. Iddoo sana dukkana wanti jedhame wanti tokko illee hin jiru. Wanti hundumtuu ifaadha. Mucaa ko, amma ulfina koo sittan agarsiisa naan jedhe.
Gara mootummaa Waaqayyoo osoo nageessaa jiruu balbala guddaa tokkon arge. Balbala isaa irrattis baga gara mootummaa Waaqayyootti nagaan dhuftan kan jedhu warqee irraa kan barreeffame gubbaa balbalichaa irra jira. Seeni mucaa ko, ani balbaladha. Karaa koo kan seenu hundumtuu ni fayya naan jedhe. Gara iddoo bal'aa sanaas dhaqi naan jedhe. Gara keessaatti balballi banamee yeroon seenu ergamoonni qulqulluu 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 jechaa Waaqayyoo isaanii galateeffatu. Gara keessaattis yeroon seenu jalqaba isaa malee dhuma isaa arguun kan hin danda'amne. Fuuldura keenyas gonfoon ulfinaa baay'ee fi barcumoota kumaataman arge. Mucaa ko, gonfoon ulfinaa ati argitu kun gonfoo jireenyaati naan jedhe. Kun saba koof isan qopheesse naan jedhe. Itti aansees barcuma uffata adiin haguugamee jiruun arge. Barcumichi warqii irraa hojjetame. Barcumicha irras fuduraalee garaa garaatu jira. Saanoonni warqii irraa hojjetaman qodaa dhugaatii wayinaa kan fakkaatan waliin achirra taa'ee jira. Hundumti isaas irbaata guddaa tokkoof waan qopheeffaman fakkaatu. Mucaa ko, wanti hundumtuu qulqulloota gara kana dhufaniif qophaa'eera naan jedhe. Yeroon tarkaanfachuu jalqabus iddoo bashannanaa sanatti namoota baay'ees nan arge. Isaan kana keessaas namootan macaafa qulqulluu keessatti beeku turan. Isaanis namoota dullooman miti, namoota waggaa 15-17 hin caalle dargaggoota. Nama harka isaatti maarrabii qabatee tokko nan arge. Innis utaalaa gammadaa gooftaa isaa waaqessa. Gooftaanis innati ilaalaa jirtu dargaggeessichi Daawit tajaajilaa kooti naan jedhe. Achis nama biraan arge. Mucaa ko, sun Musee, sun Yoosef, inni achitti argaa jirtu immoo dargaggeessichi Abrahaam naan jedhe. Hundumaa maqaadhaan waamaanatti agarsiisaa ture. Hundumtuu bifa wal fakkaatu qabu. Kanarraa kan ka'es gargar isaan baasuun anaaf ulfaataa ture. Mucaa ko, warreen ati ilaalaa jirtu immoo tajaajiltoota dubartootaa kooti. Maariyaam ishee Magdalaawii fi Saaraadha. Akkasumas ana Yesuus Kiristoosiin isheen deesse Maariyaam kunnoo ishee sanadha jedhee na agarsiise. Itti fufees waa tokko sitti nan hima naan jedhe. Maariyaam biyya lafaa irratti amma ta'aa jiru yookiin godhamaa jiru raawwattee akka isheen hin beeknee fi isheenas jannata keessa akka jirtu akka beektu nan barbaada. Gara biyya lafaattis yeroo deebitu namoota waaqolii tolfamaa waaqessuutti jiraniin Si'ool dhugaa akka ta'e yoo qalbiis geeddarachuu baatan mootummaa koos akka hin dhaalle itti himi. Haati koo Maariyaam wanta lafa irratti ta'aa jiru akka hin beekne, ulfinniif saganni anaaf duwwaa akka malu, ishees haa ta'u qulqullootni biraan fayyina akka hin laanne itti himi. Fayyisaan ana qofa. Ana malee fayyisaan kan biraa tokko illee hin jiru. Eenyu illees fayyisuu hin danda'u. Ni fayyisu warri jedhaman ergamoonni fi qulqullootni hin fayyisan. Isaan dudduuba irra taa'ee kan goyyomsu hafuurota hamoodha. Ani jireenya akka isaan argatan nan barbaada. Deebi'aa waaqolii tolfamuu waaqessuu raawwadhaa dhiisaa. Iyesuus namicha Naazreet duwwaatu jireenya isiniif laate. Hadaraa mucaa ko, calin jedhiin dhugaa isaa dubbadhu. Kanan sitti agarsiise hundumaas dhugaa bahi naan jedhe. Achi gidduus Maariyaam isheen Magdalaawii akkam akka waaqeffachaa jirtu natti agarsiise. Gooftaa, mataan ishee akkam bareedaa fi dheeraadhaan jedheen. Mucaa ko, ijoollee durbaa kootiif haguuggina ni godhe ulfina. Isa kanas akka eegan itti himi naan jedhe. Gooftaan wanta tokkos immoo sitti nan agarsiisa naan jedhe. Yeruma sanattis fagootti magaala calaqqistuu warqee irraa hojjetame nan arge. Gooftaa, maallatti agarsiisaa jirtaa? Magaala kana deemee arguun barbaadan jedheen. Wanta jiru sitti nan agarsiisa. Kan argitu mootummaa Waaqayyooti. Iddoon saba koof qopheesse. Namoota Gooftaa waaqeffachaa jiran bira akka darbineen dildila warqee irraa hojjetame bira geenye. Karaan isaas warqee irraa hojjetamee ture. Wanti hunduus akka mastaawotaatti calaqqisa.
walumaa gala jechootaan ol kan ta'e ibsuuf kan nama rakkisu. Ammas darbinee akka adeemneen ergamoota 1000 ijaarsarra jiran arge. Tokko tokko saffisaan, tokko tokko gidduu galeessaan, warri kaan immoo hojii malee warra taa'an. Gooftaanis kun maaliif yeroon jedhee gaafadhetti Gooftaan akkas naan jedhe, mucaa ko, namootni lafarra jiranis bifa kanaan hojjetu naan jedhe. Tajaajiltoonni koo fi sabni koo wangeela hojjechaa hin jiran, soomaas hin jiran, gara karaas bahanii wangeela fayyinaan dubbatan, waraqaa baraariis hin bittimsan. Yeroon kun yeroo itti namootni dhiphachaa jiran, saba kootti gara karaa duraatti akka deebi'an itti himi. Ergamoonni taa'aa jiran saba koo karaa koorraa deebi'an mul'isu. Ammas mucaa ko, gara tajaajila isaanii duriitti akka deebi'an itti himi. Akkasis jedhee Gooftaan boo'uu jalqabe. Gooftaa maaliif boossaan jedheen, gara gama sanaatti akka nageessituun barbaada jedhee yeroon Gooftaa gaafadhe fuula isaa ilaaluun barbaade, garuu naaf deebisuu hin dandeenye. Achis iddoo bareedaa tokko yeroo darbinu abaabota nan ilaale. Mucaa ko, sabni koo na faarfachaa fi na waaqeffachaa turan. Amma garuu akka duratti miti. Sabni koo na hin waaqessu, hin kadhatani, hin soomani, fuula koos hin barbaaddatani. Kanaafidha mucaa ko, fuula koo akka barbaaddatan dhaqii itti himi, kanan siin jedhu. Sababni isaas nan dhufa. Garuu kanan dhufu warra dhugaaf hafuuraan na barbaaddatan qofaaf, warra qophaa'aniif, warra qulqullaa'an, warra fo'aman duwwaadhaaf naan jedhe. Warra duwwaadhaaf nan dhufa jechaa Gooftaan boohaa yeroo dubbatu, amma Gooftaan maaliif akka boohu naaf gale. Gooftaan kan dhufu qulqulloota dhugaa fi hafuuraan isa barbaaddatan qofaaf. Gooftaan amma yeroo ati gara lafaatti deebitudha naan jedhe. Anis gonkumaa gara lafaatti deebi'uu hin barbaadu, asuma si wajjiniin hin jiraadhan jedheen. Deebitee deemtee mootummaa koo fi ulfinni koo dhugaa akka ta'e dhugaa bahuu qabda. Kanan sitti agarsiise hundi dhugaadha. Dhaqxee dhalli namaa hundi qalbii geeddaratee gara koo akka dhufu, akka hin banne dhugaa bahi naan jedhe. Anis yeroo kana jilba kootiin jilbeeffadhee boo'aan ture. Gara isaatti yeroon siqe miila isaa irratti madaan arge. Gooftaadhaan, Gooftaa, madaan kun maalidhaan jedheen. Gooftaanis, madaan kun dhala namaa hundumaaf isan lubbuu koo aarsaa godhedha naan jedhe. Iddoon jilbeenfadhees yeroon ka'u madaa harka isaan arge. Inni kunoo maaliif yoomis bada jedhee gaafadheen. Innis harka isaa na argisiisaa, qulqulloonni saba koo hundumtuu yeroo asitti walitti qabaman ni bada naan jedhe. Amma mucaa ko, maatiin kee fi firoonni kee lafarraa si eegaa waan jiraniif gara lafaattis deebisuuf naan jedhe. Ani Gooftaa, maatiin qabu yeroon jedhuun quba isaan na agarsiisaa, ilaali, isaan ati ilaalaa jirtu kun maatii keeti, qaama keeti. Kanaafiyyuu deebi'uu qabda. Amma yeroo iddoo kanaa adeemtudha naan jedhe. Gara laga bareedaatti na geesse. Mucaa ko, bishaan kana keessa amma seeni naan jedhe. Anis gara jannataa ergan seenee booda baay'ee gammaduudhaan ture. Amma immoo gara lagichaatti yeroon seenu gammachuun caalaatti natti dhagahame. Gooftaanis gara lafaatti akkan deebi'u irra deddeebi'ee natti dubbachaa ture. Anis hin deemu, asumas waliin hin turan jedheen. Mucaa ko, amma waan tokko sittan agarsiisa. Innis warra naaf fo'aman qulqulloota koof akkamitti akkan dhufu. Innis yeroo du'aa ka'uu, yeroo butamuuti. Akkamis akka ta'e sittan agarsiisa. Achis kaanee osoo adeemaa jirruu gara iddoo iskiriiniin guddaan jiru dhufne. Namoota baay'ee iskiriinicha irratti nan arge. Akkasumas guutummaa lafaa nan ilaala. Namootni 1000 lakkaa'aman yeroo badan nan arge. Warri ulfaas yeroo garaan isaanii duwwaa ta'u nan arge. Haadholiin iyyanii mararamaa yeroo boohan nan arge. Ulfi hammamiis akka bade nan yaade. Namootni lafarra jiranis kun ta'uu hin danda'u jechaa iyyu. Walakkaan warri Kiristoositti amanan Gooftaan akka dhufe ni beeku.
warri biroon immoo ofii isaanii balleessuuf of fudhuu barbaadu garuu hin danda'an. Gooftaanis mucaa koo duunis isaan dhiisee ni adeema, hafuurri qulqulluunis raawwatee biyya lafaarraa hin jiraatu naan jedhe. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 9:6 irratti bara sanatti namoonni du'a barbaadu garuu hin argatan, du'uus hin hawwu, du'i immoo isaan irraa hin baqata. Gooftaan yeroo kana dubbatu lafa irratti jeequmsan arge. Miidhaan garaa garaa ni mul'ata, garuu du'a tokko illee hin argine. Iddoo tokko gara iddoo biraas adeemuudhaan Iyesuus dhufe jedhu. Gooftaa nu maari, si waliinis nu fudhadhu jedhan. Gooftaanis barfateera jedheen. Gooftaanis dhaqi, yeroo sanatti carraa waan hin qabneef amma akka na barbaadanitti himi. Mucaa koo warra teellaatti hafan hundumaatti akka itti faradamu itti himi. Gooftaanis namootni akkamitti firdiif akka dhiyaatan yeroo yaadu boo'uu jalqabe. Tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 4:16-17 sagaleen guddisee nama abboomu, sagaleen hangafa ergamootaa in dhagahama. Malakanni Waaqayyoos in afuufama. Kana hundumaa wajjin Gooftaan Waaqa irraa gadi in bu'a. Warri Kiristoositti amananii du'an dura in kaafamu. Kana booddee nuyi warri utuu hin du'in hafne immoo isaanuma wajjin qilleensa keessatti Gooftaa simachuudhaaf duumessa keessa ol in butamna. Ergasii yeroo hundumaa Gooftaa bira ni jiraanna. Akka jedhe ni dhufa. Garuu hunduu hin deeman. Warra fedha isaa raawwatan qofa, warra qullaa'ummaatti jiraatan qofa. Gooftaanis qulqulloonni koo qofti gara mootummaa koo galu naan jedhe. Eenyu illee qulqulloota kootiif yeroon itti dhufu yeroo isaa namni beeku hin jiru. Ergamoonni illee naan jedhe. Kanas erga jedhee iskiriinichi osoo hin badiin dura namoonni, gaazexaan, TV'n hundumtuu dhufaatii Gooftaa akkamitti akka odeessan nan arge. Achis iskiriinichi cufamee Gooftaan gara qulqulloota koo nan dhufa naan jedhe. Gara lafaatti na deebise. Ergaa Gooftaa ariifachiisaa. Yeroon mootummaa Waaqaa jirutti Gooftaan qulqulloota koof warra naaf fo'amaniif nan dhufa. Waldaa kiristaanaaf dafee nan dhufa jedheera. Saba kootti dafee akkan dhufu osoo hin taane amma akkan dhufu itti naaf himi. Mucaa koo isan sitti hime hundumaa raawwachaa waan jirtuuf waan gootu hundumaatti gammadaadha. Saba kootti warra fooman duwwaaf, warra qulqullaa'an duwwaaf akkan dhufu akeekkachiisi. Itti naaf himi. Cal hin jedhiin, isan sitti hime hundumaa dubbachuu hin dhiisin naan jedhe. Mootummaa Waaqayyoof qophooftaniittu? Egaa filadhaa. Du'a moo jireenya? Kan Waaqayyoo moo kan seexanaa? Kan Iyesuus yookiin kan seexanaadha? Bakka jireenya keessan amma filadhaa. Iyesuus cubbuu dhala namaa hundumaaf fannoo irratti du'eera. Araara isaan nama hundumaaf carraa fayyinaa kana nuuf laateera. Iyesuus ilma Waaqayyoo akka fayyisaa lubbuu keessanitti fudhadhaa. Ergaa kana dhageessanii Gooftaa waliin araaramuu kan barbaaddan kadhatan amma kadhadhu, anatti aansaa garaa keessan irraa kadhadhaa. Gooftaa, waa'ee jaalalaaf araara keef sin galateeffadha. Gooftaa, sagalee kee har'a gara laphee koo seeneef sin galateeffadha. Yaa Abbaa, dhiifama sin gaafadha. Dhiifama naaf godhi. Dhiiga keessa qulqulluudhaanis cubbuu koo hundumaarraa na dhiqi. Maqaa koos galmee jireenyaa irratti naaf caafi. Akka mucaa keettis na simadhu. Gooftaa ko, isan dhiifama gochuu dadhabe hundumaa nan dhiisa. Dhiifama gochuu dadhabus jireenya koorraa nan fageessa. Jireenya koorratti akkati hin mul'anneef, akkati hin hojjenne kan godhe hundumaa jireenya koorraa nan fageessa. Gooftaa ko, amma akkati na geeddartu, argama keedhaanis akka na guuttu sin kadhadha. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluudhaan sin galateeffadha. Maqaa Iyesuusiin, Ameen.
Dhugaa boomsi akkasiin qaqqabuuf chaanaalii kana subscribe godhaa. Obboloota keessanii firiyoota keessan bira akka ga'uuf immoo share waliif godhaa. Eebbifamaa. Waaqayyo isin haa eebbisu.